sin warri keessa jirtan galatooma warri manaatilleen warri as jala jirtanilleen warri wal dhabdeen obboleeyyan keessanii isin naasisee araarri obboleeyyan keessanii isin gammachiisu warreen as jala naa jirtan qaamaa fi qalbiin na dhaggeeffadhaadha. Furmaatatti daarektii sennaa furmaanni immoo obboleeyyan keenya waan isaan irratti waliin mufatantu jira diinagdeedha. Diinagdee san ijoolleen tun bifa ijoolleen tun ijoollee aartii keessa amata dheeraa turte quba qabdanii ijoollees gubbattis baatee waan akkanaatu nu qanname waan kana nu godha jechuun mormii hudhamee tattaa'u ijoollee akkanaati nuti warri keessa beeku hundi ni beekanii. Ammaan tana qabnee gartee furmaanni akkana malee eeban dhufne akkana goona jenneeti finne so obboleeyyan kiyya warrees gubbaa jirtan haroo faanni jiranii daarektii warruma manarraa jalqabna furmaata kanaa fi keessaan waan haasofnee jirra. Ammaan tana immoo isinirraa wanni hin barbaadu. Haroos Saadiqes dabalatee Aishaanis ni jirti Abdii Dadaris ni jira Dr. Nuraddiinis I think inni dhufa jee ture as jala jira. Wanni sammalees carraa namoonni waan kana dhaggeeffachuu jirtan namoonni irratti hirmaachuu barbaadan manni banaadha. So amma maal feena akka saahibbanitti ijoollee teenya warri umrii irra guddaatis akka abbatti obboleeyyan keenya shamarranilleen akka shamarranitti ijoollee tana walitti araasina walitti fayyisna furmaatanii finnaasanii ammaan tana if nuu qabdanii jechuu haroon an araara obboleeyyan keenyaatiif haganeef qabee furmaataa fi beekaa haganeef qabeen hunjaa Saadiqeenis haganeef qabeen hunjaa abdiis ni yaamna akkasitti itti fufaa yeroo wanni sun bikka barbaannurra nu ga'e nutuu karaa araaratti gammachuutti achi seennaa inshaallah akkasii walii galee jirra anammaan tana haroof carraa kaneetiin haroo naasee ani araara kanaaf obboleeyyan kiyyaaf haganeef qabeen hunjees gubbatti akkasitti namoonni carraa kun ammoo seenuu barbaadan keessa gastii naa hirkadhaa riikwistii naa hirkadhaa karaa harootiin dabarsaa kan hundoo dhaggeeffama. Haroo dura gaafii wahiin qaba takki. Okay. Okay. Wanni irratti haasofnu kun gartee wanni amma nu barbaachisu kun dura hangami. Wallahi hangana jechuullee hin feene. Okay. Dhiis akkasuma bira hojii akkasaana. Akkasuma bira hojii akkasumatti. Yaa sanii. Akkasuma baruu barbaada. Thank you. Hagana jechuun barbaanne sanii fi yaa. So haroo irraa jalqabna haroo waan hunjee hagana ifiisinii qabeellee hunjee san booda haroos dabalatee Saadiqees itti daddabarraa jechuu carraa namoota birootiifis kannina haroo itti fufi. Sin dhageenyu haroo muutira jirtaa? Jiraan jira dhiifama. Tole akkana goonu Saadiqee anaatutu keessaan kontaaktii godha. Okay. Nambara kiyyan qabdu bara meeqa wajjaasaa turre? Hin barre haa. Rakkoon qabu hin barreessaa. Ayyee. So wanni goonu inshallah walirraa laaffisna. Okay. Caalaan isaa deebi'u. Callaas deebi. Ayyee tole baga nagaan as deemte. Wannichi waan salphaadha waan xiqqishaadha inshallah. Waan kana hanga kana yoo rabbiin ji'anaa fi Saadiqeetu wal dubbatee hixaa'uu hawaasa biraallee irraa lakkisa inshallah yoo rabbiin jiru. Akkam? Walirraa gabaabsina akkam jettan? Akkam irra deebi? Waan silaa ani amma waan hin qabu jecha badhaasa narratti ni dhiifattaa? Fadho. Haroo galatoomni har'a silaa dhugaa dubbachuudhaaf dhimmummaan kun dhumuufu anas dhufu malu ture haa ta'u ifaati jetteefu sirratti dhumaan kun dhibeeta dubbii keessa beeka waan ta'eef dhugaan silaa anas dhufuun hin malu ani hin baane galee ifaati jetteefu immoo narra kuufeetti sirratti hin dhufaa ta'u. Abshir fayyaadee galatoomii koozanilleen akkuma quba qabdu waan kanaasuma bakka sanallee hin geenye durattiin silaa akkasitti akka dhumu kadhee ture. So ammoo alaa kulli haal dhufne wanni ammaan tana silaa obboleessa keenya callaan badhaasaan callaarraa qabu obboleeyyan kiyya qaalii irraa guutamee jira callaan horii badhaasaa kafalee jira. Takbir abo galatoomii abadda meebsu maali ay abo wallahi haroo hedduu galatoomii haroo wallahi anumaa takkan dubbadhu jechan qabu galatoomii bro. Mashallah abo waan takka waan hin jedhu qabu.
Awab de duba haro nusa bara ron tillen tenye tu sihir lagi rasla tu umur tu berbanni ka. Luar kafu tegalo tu mulfado apa ya do tu fado. Sharif sahiya. Kung kabu mali fonin nuti duga du bachu fonin nuti berbanu bade yang kenya lamang ko wali fayani entertainment ite nya arti ite nya tawro mo sana ka gudisani baka gudongen tadi kam namade nama wali ki akase are kora beraka isa galulle berbanu itu ya. To kana fo kana ni sininja मैं इसी जवान देखते हो गिराते कोई जल का बरती ये सोई कान सिंधा बरती शादी के पता शादी के मतलब क्या चीज़ है मैं اوكي يا زان اخنا تا yan ناخن زني या सिखने शादी या اوكي هارون هاغلا تومو نما نركب دبيتنا انا في سادي جدتو نيتم سيرجه جه دبينا شمتتم ما شاء الله ما صبران كبو ما شاء الله أنا هون تي وين قدون تي بربان وبده يكيني ولا تي فيودا so أنا في هارونو وان كنا نفينا ما شاء الله أبو أصلا عنده تلفزيون مالي برا إني خسر نازل بتو ما شاء الله أبو هارو في شادي के नाजान هارو في شادي के कोमंती गुतोना रो شادي के पुलिस दुआई नागोड़ा भी आयशा खान सिलतू साममनी इफ्सुफानी thank you wallahi شادي के هارو wallahi जच्चनी सिनीनी इफ्सुंकाबू أكنا نيجيني على surprise أنو نقول هدوني سنجلة دوم فدا أما جا خانتي أنو ترى براتي إبسو في عايشة في خنينتي أسوي ثاني بودا خرا أرارتي نموت يو دبلة اللي برباني نموت دبلة نه